Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota keenya jira jirtu bakka jiraattanii baga nagaa taatanii. Egaa kan baay'ee nama gaddisiisu wallahi daa'ima sabiyyii kan waan tokko hin beekne kan ifannaa ishiituyyuu nama marartu wallahi qadanii daa'ima lama bakka tokkotti ilma ofii dhabuu jechuun waan cimaadha. Addunyaan irratti waan takka hin argamne ilmoo lama si'a tokko qabrii tokkotti gatuuni. Egaa warra haadhaaf abbaa isaaniiti rabbiin bakka illee hawwaasuu fi rabbiin waan itti raafatanullee haa kennuuf jechuudha. Jabeenya kadhachuufidha. Egaa kanaan boodatti warreen zimmi jedhee eenyuu namaa hin beekne maalummaa namaa hin beekne sararatanyaa biyya keessatti qaxarachuun ni hafti. Egaa akka biyya keenyaa ta'uu hin taane akka biyya kanaa biyya hambaatti otoo ta'e namni nama hajjeesse suni ni hajjeefama. Kanaafuyyuu lammatatti deebi'ee ni sodaata. Itti deebi'ee waan akkanaa hojjechuu ni sodaata. Otoo murteen akkanaa biyya keenya keessatti nuuf waan baheeti baay'ee barbaachisaadha. Egaa kanarratti namni maalummaa isaa hin beekne hojjechuu qaxarachuu kanaan boodatti ni hafti. Waa hundayyuu keessa ishee qoratanii maalummaa ishee qoratanii bakka ishee qoratanii sararatanyaa tokko galfachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaan booda immoo warreen ormatti nama hin beeknetti daa'ima ofii gatatee bahu nama adda birriidhaan galfatee ka'eetti gatatee bahee akka eenyutti ishii hamanu amantummaan ni hafti. Egaa namuma gadhee tokkotu kun nama danuudha. Nama danuu maqaa balleessiisa. Egaa fakkeenya taateef intalli kun fakkeenya taateef hojjettoota maatii ofii jiraachisuudha kan baantu jira, kan kaayyoo qabantu jira. Kaayyoo isaanii sana hundayyuu kan harkaa facaase yookiin harkaa gate intala kana. Egaa hundiyyuu warreen rakkataa mana namaa keessa jiraatu jira. Warreen maatii ofii jiraachisuudha mana namaa keessa hojjetu jira. Waa baay'ee dhagaa namni rakkateetuma jiraata yookiin immoo itti toleetuma jiraata. Waa danuudha kan biyya keenya keessatti argamu. Kanaafuyyuu kanarratti gaa namni hundiyyuu maqaan isaa ni xuraa'e. Egaa kan maqaa namaa xureessite kun inshaallah maqaa ishee haa xuraa'u. Isheenuyyuu rabbiin ishee xureesse. Innaa rabbiin du'a hin taane akka hin taanetti fidee nama keessaa ishee haa balleessu jechuudha. Wallaahi wantumti isheedhaan jedhanuyyuu jiruun isiniin jedha. Innaa kan akkasiiti. Kanarratti gaa dhimmi seeraa murtee jiru murtee cimaa itti fudhachuu qaba malee teessisanii ishii qallabuu otoo hin taane murtee jiru murtee hin taane ishee irratti fudhachuutu sirriidha gama kootiin jechuudha. Innaa akka biyya namaa ilaallee namni nama ajjeese ni ajjeefama. Amma fakkeenya biyya Arabaa sarratanya nama ta'u fakkeenyaaf nama tokko ajjeefte ijoollee isaanii keessaa ajjeefte sarratanyaa suni nama fuulduratti kan isaanii ajjeesan. Yaani murtee isaanii kanaadha. Kanaaf jecha namni wal ajjeesus ni sodaata. Walis ni sodaata. Egaa yoo nama ajjeese lubbuu kan koo bada kan jedhu sodaata. Otoo seerri akkanaa biyya keenya keessatti kan nuuf bahe ta'eeti egaa namni waliin ajjeesu wallaahi waliin ajjeesu otoo maaluu ta'e innaa akkasin isiniin jedha. Kan ijoollee immoo daa'ima sabiyyii daa'ima lama wal qixxeessanii boolla tokko keessatti gatamte kan baay'ee nama gaddisiiftu wallaahi kan baay'ee nama garaa nama nyaattu. Daa'ima sabiyyii egaa warri guddifannee iddoo tokkoon gaannaa boru waan tokko nu gootii ija keenya jedhanii otoo isaan ija keessa ilaalanuu otoo haatiif abbaan ija ishii keessa ilaalanuu ija ishii keessa iyyuu ilaalanii hin quufanu. Kanaa akkanatti lubbuun isaanii tasa badde. Egaa hunda keessaniyyuu adagaan kun rabbiin isinitti fidinii isiniin qaqqabsiisinii biyya keenya keessatti illee wallaahi lammata
adagaan akkanaa kun hin uumamini nun dhageessisinis inni akkasiin isiniin jedha. Kanaan boodatti egaa wanti hunduyyuu seera godhata. Yaani seera godhata jechuun nama tokko otoo adaraashaa isaa hin beekne otoo iddoonni bahee hin beekne gooda dhumarraa waamanii karaa dallaalaas ta'e karaa maalis ta'e irraan qaxarachuun ni hafti. Kanaan kana keessaa egaa warreen Finfinnee jiraatan irra caalaa abzaanyaa kan sararatanyaa qaxaratanu isaan egaa warreen silaa shakkii godhan warreen mattaawaqaa ishee kan iddoo ishiin baate hin beekne isaanillee akka mattaawaqaa adaraashiisii qoratanii mattaawaqaallee yoo qabaachuu baatte fichisiisanii akkasitti yoo wajjin jiraatan wajjin jiraachuudha malee akkanumaa zimmi jedhanii akka durii sana wajjin jiraachuun hin taatu. Egaa har'a kun hojjetamee tokko gaafa haarte ammas lubbuu namaa baastee dhattee harka yoo kennatte yaani baramaa ta'a. Innaa akkasiin isiniin jedha. Kanaafiyyuu of eeggannoo warreen egaa sooshaal miidiyaa qabanus ni jiru. Warreen waa adda addaa dhagaan hin jiru. Kanarraa egaa waa hedduu baratu of eeggannoo gochuudha. Yoo nama lama ta'anii mana keessa illee jiraatan tokko mana keessatti hafee tokko bahuu yoommoon lachanuu dirqamallee ta'e ijoolleef illee bakka ta'e bakka silaa faamiliin ofii jiru geeffatanii dhiisanii bahuu. Innaa akkasii malee wallaahi cimaadha ishee cimaadha. Egaa duniyaan namaaf hin goottu kashiisii duniyaan baay'ee cimaadha. Ishiidhuma jedhanitti egaa olii gadi tattaaba hundumtuu yoo gadi ba'anii gabaa tokko dhaqanii waan tokko nagadanii jedhan malee akkanaan namni nama jiraachisu hin jiru. Egaa rakkinumatu waa hundarraayyuu ilmoo irraayis nama baasti rakkinni. Waa hundarraayyuu nama baasti ilmoollee nama dhabsiifti. Egaa bu'aa bayii hedduu qabdi. Kanaafiyyuu warreen faamiliin keessan isin bira hin jirre warreen immoo lama taatanii kan hojjetan yoo ta'e taraa abbaan tokko ganama yoo hojjete abbaan tokko galgala faraqaa keessan walirraa jijjiirtanii egaa kan hojii mootummaa ta'e kan isin rakkisu sa'aatiin keessan kan walirra bu'u. Innaa akkasiin isiniin jedha. Kanaafiyyuu bakka argitanitti ijoollee keessan gattanii hin bayinaa. Of xanaqaa kanaan booda gorsa isinii ta'a. Sarratanyaatti ilmoo keessan dhiifattanii hin bayinaa. Bakka danda'amu ta'e fudhadhaatii deemaa. Bakka hin danda'amne immoo yoo ta'e hollaa keessan birallee keewwadhaa. Innaa akkasiin isiniin jedha. Egaa kan ijoollee gadda baay'ee nu gaddisiise. Gadda keenyallee dhandheellee itti baasuufi hin dandeenyu. Dhandheellee rabbi sinaa jabeessu jechuu hin dandeenyu. Kanaafuu egaa alaaluma teenyee rabbiin jabeenya isaaniif haa kennu jennee isaaniif hawwina. Egaa harki rabbii bal'aadha immoo kenneefi garaa isaanii haa fayyisuu. Rabbiin isaan haa hirraafachiisu jennee du'aayii ni goonaafi. Ilmoo lama jechuun waa cimaadha. Otoo ilmoo tokkollee taate tokkommoo hafteefi tokkotti kan isaan sabrii godhatanu. Egaa amma sabrii karaa hundaati kan isaan dhoowwe. Kanaafiyyuu rabbiin nagaa isaan taasisee immoo ilmoottis immoo rabbiin naannessee isaan haa deebisu jedhanii du'aa gochuufidha. Egaa sirrii yoo jiraate dhimma kana sirriitti akka xiinxalee gadi fageenyaan akka hirmijjaa tokkotti fudhatu. Namni hundiyyuu miidiyaa irrattis akka gaafatanu maalirrattis akka gaafatanu. Egaa murteen egaa ganaadha. Amma wanti hundiyyuu eenyurra jiru waan ta'eef maraarra jiru waan ta'eef amma wanti murtaa'u hin jiru. Nama tokko amuu ka'anii ammatti murteessuun hin danda'amu. Gaafa wanti hunduu ifa ta'e kan itti murtaa'uu hin danda'u.
Innaa akkasiin isiniin jedha. Kanarraa gaa wanti nuti barannu waa guddaadha. Barumsa guddaa fudhannaa ijoollee sarraatanyaan ajjeefte kanarraani. Egaa sarraatanyaan tokkittiin sarraatanyaa hedduudha kan isheen maqaa xureessitee yookiin maqaa ishii bushaayee sarraatanyaa nagaatti hojjattee warra ishii jiraachiftu jira, maatii ishii jiraachiftu jira. Egaa amma kana hundayyuu xureessite. Inshaallah wallaahi du'aayin egaa kan nama hundaatuyyuu ija namaa hunduratti ishii qaqqaba wallaahi intalittii sanasi. Innaa akkasiin isiniin jedhaa. Kanaafuyyuu ufaa eeggannu, ijoollee keenyas haa eeggannu warri ijoollee qabnu. Kanaan booda gorsa nuuf ta'a. Waa hedduudha kanirraa barannu. Nama zimmi jennee goodumaa qabnee of biratti galchuun ni hafti. Kanarratti gorsa baay'eedha kan fudhannuun isiniin jedhaa. Kanaafuyyuu amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii bakka jirtan hundatti nagaan isin waliin haa jiraatu. Baay'ee isiniin jedha.